السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتوت أهل الذكر دعوة شوف بكم جرت مرتي نجي ربي سبحانه وتعالى اسمه لنا هاجراته قبيت نرتي واحد ولر برنا وليس كينك إن روكنا كربي سبحانه وتعالى المنشن بدأ سكنا ارتي سنب كبديتين دي أدجرا إن شاء الله انترو تنقود ولد ديبنا ترتي غاري ilmoon durbaa kophaasii duniyaadhaa biyya baanaan maqaa islaamaa baadhatte gara feete bobbaanaan shari'aa rabbii diigurratti maatii waltaanaan utuu harkatti baannu qawlee rabbii quraana har'a diin islaamaatti numatu aduwwii taanaan reetti ofii horate tabbaan xalaata taanaa yayyiin hanga feete yoo nyaatte maal si hammanna lamuhenyu dufetana jettume ya ikhwani nu agarsiisa nasridini ajabaka ni dubbanna waan rabbiin borerraa nu gaafatu maatii ilmoo fi durbaa kophaa haalatti ergatu kan silaa guddifate jannatatti hin argatu dhiira jira jedhan kan haadha manaa ergatu ofii isaati hastaa'ee waan siin ergitu eeggatu salphinni kana achi maaltu jira dubbatu bahaa baatanii buluun hamma kanan ulfaatu rabbiin nu haa sataratu salphina duniyaatiin nu agarsiisa nasridiini. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاها وبركاته يا إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمي تو كان أمانتنا الدا كان فانت قولين دبنو أكم جرتن الشام هركفون إنسنين جايو يا ببارو قالني ربي فاتو بجراتن جرا إسني كني لبو إسني كني كان رفتني إسني بريته كان قرته أم واري جرا كان قلقل جرا كان وجه جرا بقى إسني بريته كوبي تنرتي سجنتا ما شاء الله وان سينا أجائب ربي يوم فريو جتنا ماركزيسا ربي القرآن خيستي maal nun jara abbaa fadheef gartee ilmaan gartee dhiiraa kannaaf abbaa fadheef shamara callaa abbaa fadhee wal keessa kannaaf wayaj'alu man yashaa'u aqima abbaa fadhe ilmoo hun kannuuf maseena isa godha abbaa fadhe takka kannaaf abbaa fadhe lama abbaa fadhe sadii abbaa fadhe afur abbaa fadhe shan abbaa fadhe ja'a adada isii rabbi callaa beeka obboleessa keenya kana qayroo ajaa'ibaa maashaallah biyya qayraa masri jira amaan hussein isinii qabadheetiin dhiyaadhee jira abbaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala ilmaan shaniin badhaase amaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum salaam akam jirtan nagi alhamdulillah baga jiraate osoo dura gara biraatitti hin dabarreme aafiyaan bara koronaa keessaas dabarree as geenye akkam jirta nagaya biyyi ambaatoo nagaya wallahi biyyi ambaa bareedduudha koronaasis homaan jirta alhamdulillah akkuma itti jiranitti jiruudha eeywa jiree fi maaliin tuffatan soddaatiin tuffatan jetti oromoon abadan akkasi nagaa wallahi alhamdulillah isin bira akkam fayyaan aafiyaan alhamdulillah galani rabbi faagee rabbiin carraanu kannee guyyaa fadhe sababa ilmaan keetiin seenaa gartee rabbiin hojjete atii miti rabbiin waan hojjeteen arra walitti nu fide social media kan si arguus kan si dhagee sila waan kana gartee waan guddoo miidiyaa keenya miti miidiyaan aljazeera CNN akhbaar adda addaa waan asoot biyya keenya keessa sila waan seenaa ta'e biyya teenyaafu waan mootummaa bira sila masaraa mootummaatti argamtu arra nu biratti argamte galatoomii hiree rabbiin waan fadheef kana mee dura gama keessan adeemu mee amaan eenyu ilma eenyuti eessa dhalatee eessa guddate an amaan Hussein Haji Shonkaa Harbee jedhama aywa kan itti dhaladhee Oromiyaadha godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Shaalloo jedhamtu tole balbaltiti gaarora gostiti gaarora balballi saanota aywa saanota mashallah gostiti gaarora jechuun abbaan kee Huseeni haati di maqaan Huseenidha ganda Shaalloo jedhamtu dhaladhee roobeetti guddadhee aywa ammaaf ka jiraadhu Masri Kaayiroo jiraadha mashallah gandeeti jiraatus ganda masuuqa ajaawa san dhufeen ture ganda san jiraat maadii damo Madiinatu Nasr jiraadha ganda sana eegaa ganda keenya sana eegaa gartanii marree namni ganda keenya sana argee fi namni biyyatiin nallee arge tokkoma dhuga alhamdulillah mashallah meega akkana si badhaase mee duraan dursee inshallah haadhaa fi abbaa kee jidduu argamtee ilma gartee ati kan gafaati moo isa quttusuuti moo isa duggaleessaati obbolowwaniif obboleettii waliin meeqa wajjin dhalatteeti والله يا أبو مواسقي يو ميما ربي تنقى كباني خلالني يو نمني كي نكوني بيتا
ofirratti waa hillaalu malee dalagaan rabbiituun waan ajaa'ibaati. Abbaan kiyya anaa qaba hanga kadhiyaa. Hayyee. Abbaan kiyya ilma dhiiraa argachuuf dubartii hedduu argatee handalaa hedduu keessatti argame. Abbaan kiyya zamana sanitti zamana masgiidii wal deeffatanii zamana hin beektarree akkana san hin jennu. Akkas. Akkitti argamee haadhatiyaan nama afur jettutti argame haadhatiyyaa irraa argame jechuudha. Abbaan kiyya garuu gara dubartii sagalii qabanii dubara sagal keessa ilma dhiiraa argate hangafa ana booda argate. Eeywa. Kanaaf rabbiin himaa ofii qabu dalagaa ofii dalagu takka. Kun xiqqaa kun guddaadhaa kun akkasii hin jedhu dandeettiin isa harka jirti waan ta'eef waan beeku isattu beeka malee namni waan beeku hin qabu jechuudha. Abadan ilmi namaan beeku waa takkaa'u. Kanaaf argachuu ilmaan xiyyaa irratti waan hedduu of duuba deebi'ee yeroo yaadadhu waa hedduu na yaadachiisaa jechuudha. Tokkoffaa abbaan kiyya ilma dhiiraa argachuuf yeroo dheeraa itti fudhate kiyya qofaa miti. Namoonni hedduun namoonni intala durbaallee haa ta'u dhiira kan hin qabne haati abbaan haadha mana kiyyaa masa nama intala durbaa waan taateen alatti ilma dhiiraa tokko hin qabu jechuudha. Rabbiin namoota namaan na badhaasee ilmoo dhiiraa 3 fi ilmoo dhiiraa 4 fi dubara takka naa kenne ilma dhiiraa tokko rabbiin narraa fudhate shafiyaan na jalaa ta'e sunis bakkuma kayrii dhaqee nu eeggata. Rabbiin agartee akka fedhe qaba. Mee inshallah suuraa agartee daawwattoota keenya isin argisiisaa ijoollee babbareedduu tana inshallah. Wallahi rabbiin abbaa fedheef akkanatti nama badhaasaa kunoo akkanatti badhaasee galanni rabbiif haa gahu akkanatti jiranii kunoo ilma meegaa akkana jira meeqa amma si harka ilmaan kan kee kan lubbuu jiran 4. Anamma intala dubraa takkaa fi ilma dhiiraa 3 qaba jechuudha. Allahu akbar. Maqaa maalitti ba abbaa eenyuutiin siin jaaga dubbiin jajjabduudha. Maqaa kana wallahi jalqaba niyyaan qalbii keessa ni jirtu maqaan nama maqaa irra jiru kana osoo hin taane haqiiqatti maqaan amma irra jiru kunillee anumatti jira. Aywa. Ammootu haqiiqatti ani maqaan ani isaaniif qopheesse tokko ilma dhiiraa hangafa islaam jedheeni. Aywa. Ka haqiiqaa ka qopheesseef ilma dhiiraa. Islaam baaftee ilma dhiiraa. Ilma dhiiraa hangafa islaam jedheeni. Ittaansee Bilaal jedheeni Muhammad jedheeni sooretti jedheeni soorettiin obboleettii xiyyaa makiinatu narraa ajjeese. Umriisii waggaa 10tti rabbi rahmata isheef haa godhu osuma bareedduu rabbiin ishee haa qubsiisu. Maqaa obboleettii xiyyaa tana baafachuudhaaf ani osoo hin fuudhin dura osoo bakka fuudhan hin gahin osoo haadha xiyyaan hin fuudhin haadhotii gola haadha xiyyaati hin bahin dura yooniin ilmoo argate sooretti gochaa ture. Aywa. Daawwattoota keenya. Bilbila najeeku jira maalee dhiifama noofolcha. Maali akkuma taate akkuma cabanitti suutuma inshallah godhaati waan adda silaa kana kallattiin waliin jiraannee wal bira teenyee dhugaa ilmaan qabachaa ilmaan ol fuudhaa eebbisaa du'aayetti godhaa itti tuttufaa silaa marqaa fi micciirraa fi daadhii aannan dhugaa waliin goona. Qilleensuma irratti afaan goggogaa bishaanis waliin kannine goona. Mee haati gartee musliim haati islaamoo ijoollee isaati siinoo. Haati islaam ijoollee shawaa. Aywa. Ganda duwwaa 5 dhalattee guddattee jechuudha. Aywa. Ammootu namoonni tokko tokko gaafatu jira. Haati gaatullee haa guddattullee namni dawaa isheen kenna banan sanirraa waa hedduu hubachuu danda'a jedhee yaada. Dubartiin takka dursa ani isaan caalaa beekeetii miti dubartiin takka viidiyoo gabbaatee mul'achuu miti. Kophaa isiyyuu gabayaa gadi hin dhiisinaa jedhaa kitaabni ani isaan caalan beekuu sana isaantu isin jedhaa. Kanaaf noofolcha haadha mana xiyyaa namoonni barbaadan hedduu jira. Haati kaatullee haa guddattullee ijoollummaan illee nutti haa jiraattu haga kiyyatti sila haadha mana xiyyaa tanaa nama qara viidiyoos baasuu hin fedhu. Komiin akkasii wayii ammootu kaka'uu ni jira. Akka tasaa
guyyaa isaanii arusbaa isaanii irratti ka argamne wayii ni jirti. Aywa. No folchaa isinin jedha akka shari'aa kennaatitti dubartiin xiqqishoo karaa sanirratti illee buluu dadhabnu. Dhuga waan dandeenye dalaguun dirqama ta'a dubartii fi warqiin fi meetaa fi bakka bareeddu kaa'anii waan sooshaal miidiyaa irratti gartee caatiin qaaliidha dubartiin qaaliidha beeke bakka iddoo qaaliidha qabdi. Maashaallah asumaan baga isiillee gartee gammachiisee baga eebbisee gartee ilmaan dila kana hortee rabbiin lubbuu isiillee. Maashaallah rabbi si haa eebbisu rabbi jiruu bareeddu ilmaan gartee horte siifaa dabalu ammallee. Tokko gartee kiniina nyaatee sayyidaliyyaa irraa qofee qusannaa maatii jee fixaa jira. Tokko akkanatti itti kanna. Tokko gartee birrii kanneen masjida dhaqee kadhata. Gadaama isaa ibballeessee egaa waggaa meeqa zinaa sagaggaalummaa dalagee ilmoo gartee rabbiin dhoorkatee booyaa jira. Hajjii dhaqee kadhata. Gartee masjida deemee kadhata. Rabbiin abbaa fadheef kanna akkana si badhaasa. Tokkoon kadhanne atiin kadhanne takka lama naa kan hin jedhine akkana si badhaase. Maashaallah baqiinsi illee badhaasee galanni rabbii faagee jedha. Amin amin. Wallahi sheekha kiyya anama waalee sila dubbachuu illee hin fedhu haasa'uu illee hin fedhu garuu immoo afaanitti isin qabee dhiifama noofuu waan takka jira namni rabbii ofii onneen isaa namni rabbii jiise namni onneen isaa sodaa wayii rabbiin xiqqoo isiillee keessa kaa'e rabbii ofii kana yaadata. Namoonni baay'een namoonni shabaabummaan itti taphatu kakkaanaa kana fakkaatu dirri kiyya hiriyyaan kiyya. Kawajjoo luka jaaketii takka waliin uffannu baay'een ka ilmoo dhaluuf hawwii qabu ka sodaan onnee keessa burkuteessitellee ni jira. Ka sodaa malee illee argachuus hin feene hedduu jira jechuudha. Garuu ammootu abbaa kiyya tokkootu biyya kana keessa jira. Rabbiin abbaan si dhalee qofaaf osoo hin taane namni wajjin jirtu yoo gaarii sii ta'e abbaa sii ta'uu danda'a obboleessaa obboleettii haadha sii ta'uu danda'a jechuudha. Rabbiin biyya baqaa tana keessatti abbaallee haadhallee obboleessallee naa kennee jira. Maqoota jiraallee keessa dha'uu hin fedhu garuu ammootu silaa namoota 3-4 keessaa dha'ee natti tola ture. Abbaa kiyya tokko ture Suudii ture dhufee haadha manaa isaa fuudhe waggaa 28 waggaa 30 akkana ni ga'anii. Waggaa 28 keessa ilmoo argachuuf waggaa 20 isaan yoo na dhagaanii yoo na dhaga'in illee nuti wajjuma jirraa jechuudha biyyuma takka keessa hojii jira ammaaf. Waggaa 21 ilmoo kadhatee hin guddifadha jedhee UN yookaan qabii masqalii sanis dhaqee gaafatee jira jechuudha. Waan rabbii dalagu jechuu barbaadeeti. Subhaanallah. Waggaa 21tti rabbiin ilmoo durbaa takka kenneef. Haadha mana isaa san hin hifanne haati mana isaa sun waan kana wannan kaaseef yookaan ammootu waan nama sanii haasa'uuf miti. Namni barnoota irraa argatuuf waggaa 28 wajji jiraatee atiin hin dhalu yookaan immoo isin dhalu jedhee namni wal biraa deema. Naam. Garuu ammootu yoo rabbiin karaa halaalaatiin karaa rabbi jedhuun kan walitti dhufu taate akka laayyootti wanni gamanni kan keessuun immoo sansalanni atiif rabbii walitti qabdu sun hin cituu jechuudha. Waan kana yookaan waan sanbichaa laalee osoo hin ta'in bultii xiyyaarratti yookaan ammootu gaafa bultii ijaarratte mana haadhaaf abbaa dandeetii yookaan barachuu dandeetti. Jiruu xiyyaarraa waa baay'ee taasisuu danda'a haadha mana xiyyaatti waliin bu'uu danda'a. Rabbiin ammootu akka ati jarjarte osoo hin ta'in akka ofii fedhe san godha waan baay'ee jechuudha. Kanaaf rabbiin silaa ummata san isin yookaan yoo isin rakkoo qabaatu taate lakki abbaa mana kiyyaati hin dhaltu an ammoo umrii xiyyanarraa hin fixini hin dhala hin jenneen. Abbaan manaa ishiillee lakki ati hin dhaltu an sirraa deemaa nuti biraa fuudhaan jenneen. Dalagaa rabbii tana sheeka dalagaa rabbii tana waggaa 20 takka keessatti intala durbaa takka rabbi kenneef. Intala durbaa takka yookaan waffaqeen jechuudha. San booda amatatti ilma dhiiraa tokko rabbi kenneef gaafa ani ilmoo argadde. Sheetichi wallahi Mustafaa saa ta'u hospitaala jechuu barbaadeet. Na biraa hin hafne haga mana kiyyaa haga mucaa awwaalluu mana kiyyaa na biraa hin baane jechuu. Akkasuma abbitti mucaa jedhamu jira hedduu takka obboleessa kiyyaa hangalata isaa himeellee hin fixu haadhatii jira haadhatii kaasuu hin fedhu haadha na dhalte qofa osoo hin taane haati si wajjin ifaajje si gadhaabde karaa si garsiifte tartiiba si qabsiifte haadhateeti namni gaarii si ta'e marti isaayyuu dubartiin martuu obboleettii ta'een haadhateen na haa taatu namni sitti waa wayii si dura qabe haadhumateeti jechuu barbaadeeti sheeka kiyya. Wallahi waan akkana irraa barnoota haa argattaniif waan kana isin hime shabaabni bakka bakka yoo jiru bakka rabbiin agartee kaayiroo keessallee haa ta'u biyya biyyatti nu facaase kun isin bira haa jiraatu dubartiin silaa gabba'uun illee hin maltu
dhiirris akkasuma ta'e rabbiin nu haa qajeelchu rabbiin tartiibatti nu haa deebisu jechuu barbaade. Amiin. Kanaaf yoo yeroo hin jiraanne waan hedduu waan haasoo jira ni haasoinaa kare sheekaatti deebi'anaa. Akkas seenaa bareedduu kaastee baay'eetu gartee haati mana kiyyaa hin deettu jettee gartee hin dhaltu yookaan hin deettu jedhee addaa ba'e deemtee kan biraa hirumtee rabbiin kanneef obsuu dhabuudha. Nabiyullahi Ibrahim yoo fudhannee waggaa 98 taa'ee haati mana isaa waggaa Ibrahim waggaa 100 haati mana 90 wayi yoo dogoggoruu baadhee rabbiin ilmaan Isaaqii fi gartee Ismaa'ilii rabbiin isaan gammachiise boo gartee maseenate haati mana kiyyaa jaadde Jibriil yeroo itti dhufee gartee imaan isin gammachiifne jedhee hin sayite hin kofalte jedhan boo anaa maseenate waan takka ilmoon arganne waggaa dila kana waggaa 90 waa eenyu waliin ta'anii Ibrahim obsee rabbiin akkana kanneef abbaa fedhe dhorkataa namaa kanna aboo waliin obsa rabbii kana baay'een beeka maatummaa ofii tiyyaa keessaa maatii biraa keessa waliin turee rabbiin lakkuu kanneef hedduu jira kaan gartee dhiira malee deettu jedheeti gartee haadha mana isaa gallakkisa kaan shamara malee dhaltu jedhan deettu kannaa rabbiiti boo kun hundinuu kannaadha rabbii kana jala gubaatee kan biratti argatti sheenaa godha jechuudha waliin obsu waliin taa'u akkana mee maashaallah gaa gartee imala silaa laala dubar dhiirti waan hundinii mudatti jedhan hin dhalcha malee ulfan baadhatu gartee waa hedduu isii mudate yoon beeytan waan kana gartee yani ultrasound fa laalee namni waan jira lakku garaa qabdi hangana qabdi adada isii lakkoofsa daa'immanii beeytan moo addunyaa ragaa eega dhufan beeytan. Wallahi dhugaa dubbachuuf dursa yoo kara mataa kiyyaas deebe waan duubanna deebisu baay'ee achirraa silaa isin haasa'e gisee yeroo qabanne achirraa itti fufne an akkuma isin jedhe dubartii keessatti dhaladhee dubartii keessa guddadhee hangafa ilma hangafa yookaan obboleessa hangafa ni nawwaa guddadhee silaa hangafa qabaadhe jedhee ni nawwaa ilaa amma rabbiin obboleessa hangafa wayii naa kenne jettee nu hawwitaa jechuudha ati waan jiruu ta'e keessatti hawwitu ni jira. Gaafa ijoollummaan na jirtu haadha tiyya bira taa'ee ana raayyaa abbaa mancaa kana hedduu dhageeffadha. Waa'ee fuudhaa feerumaa sirba nashiidaa fuudhaa feerumaa 12ffaa moo 13ffaa na fakkaata hedduun dhageeffadha. Gizee maraa yoo haati tiyya tun na lolti. Maal ati osoo hin gahin geettee osoo maal bakka hin gahin osoo maal hin godhinnaan jedhanii haati tiyya tun na lolanii jechuudha. An haadha tiyya tanaan fuudhuu barbaadaadha. Umrii tee ganaadhaa nan jedhan isaan. Dhugaadhaan umriin tee gaafa sana xiqqaadha. Achi boodaan biyyarraa bahee jennaaniin biyya tana dhufee takka biyya biraas hin deemne. Egaa ammootu isii dura biyya tana tutturee isiin bara 2018 biyya tana dhuftee bara 2020 keessa wal fuune. Guyyaa wal fuunurraa guyyaa isitti dhufee wal baruun irraa kaasee ilmoo fedhaa akkana fedhaa halaalaan walit dhufnaa walii gallee walirraa gargar baanee. Achi booda waliin dhufnee abbaa kiyyas dubbisee maatiisis dubbisee faamilii gamaa gamanaa dubbisnee walitti haasofnee jechuudha. Nikaa gorannee egaa waliin dhufnee booda waan namni fayyadamu kulli isaatu iyyuu waan shari'aa ta'e keessaallee dhorkaa taate akkasuma kiniinis haa ta'u marfee shari'aa ta'e keessatti rabbiin hin eeyyamne jechuudha. Riskii ofii isaati itti banu. Riskii nuti iyyuu waan irraa nyaannu waan irraa dhugnu ilaa ammaa of hin beeyne. Akkana. Abbaa fi haadhatu bira jira. Ayyoo bira hin jiraanne ilmoon tiyyaa. Rabbiin umrii naa dheeressu ilmaan tiyyees rabbii umrii haa dheeressu hunda keenyaa rabbii umrii haa dheeressu. Silaa naannarra biraa kufeesi. Numa guddatti jechuudha ijoolleen tun bakka numa geetti. Dhuga. Kanaaf wanni namni itti yaadu kun waan namni yaadu kun qisuu isii sirrii miti. Dhala goysuun akka waan of goysu. Namni sun yoo deebiin yoo argatin waan jedhu jira. Achi booda wanti seenaa ta'e keessatti ati totuu isaa taatu baddu namni waan laayifii jireenya ofii keessatti dabarsu hedduu qaba. Ilmoo argachuudhaaf eega barbaade karaa mata haga of shakku takka ga'ee jechuun waa'ee kiyyaarraa waan isin ibsuu barbaadeef haga ani mataan rabbi naa kenne kun wallahi summa wallahi haakimii deemuuf ga'ee jira.
Subhanallah. namni naaman immoo hindi isaa jechuudha. Wallahi summa wallahi yani waan ofii kiyyaa dalayde waan of dubbaa sanni beektaa jechuudha. Kulliin namaayyuu ilma dhiiraa kun wattee waan dhufu ni kakataa dubartii takka wajjin waan biraa keessa waan hin taane haasayaa. Wantoonni kunniin ammoo gaafa inni sheenessu gaafa bultii keessa ta'etti gaafa ilmoo guddaa umriin achi siiqaa deemtuun adda halkan takka bultu jijjiiramaa deemta gaafa sammootu sheenas keessa hin baane si ta'a jechuudha. Achi booda haakimas waan akkasii yaaluu osoo hawwii qabnu guyyaa takka haadha mana xiyyaati wallabeen akka malee. Tole. Wallabbiin kenna ramadaana dhufee ramadaana san keessa nama wallabdee wayiitii walitti araaramtan malee jedheeni namni sun nama anaan gandaa ture isiin kallattii biraa fudhattee akkamitti nama kiyyaati tiyyaa nam jettaa waan jedhu wayiitti dhufee an akkas osoo hin ta'in ammootu jiini tun ji'a ulfaatuudhaa ji'a kana keessa ammoo waliin ooduu wal dhufuun yookaan ammootu guyyaa sadi biraa kan ta'e an akka itti beekutti akka itti dhaga'ee ittiin qaraanellee. Akkas. Waliin fidee jennaan dubartiidha. Agama isaan itti yaadantu agasi. Jedhee tummaan ofirraa dhiisee walii araarsee dagattee guyyaa lama sadii gaafa geettu gargar bahuu baay'ee natti dallantee turte. Achi booda waan ittiin beebi cheekii kana yoo laaltu waan anaaf isii jedhu dhabame san agartee gammachuudhaan naaf himte. Haakima deemuuf turre nu jalqaba argitee naaf himtee jennaan hin amannee haakimii deemuu qabna jedheeni haakimii deemne yeroo haakimii deemnu ultraasawundii yoo ta'e laallee maal jennu achi keessatti wanti baay'eedhaan waan anaaf jalqaba ilmoo jalqabaati hin beeku. Nama wajjin hin deemne wanti baay'eedhaan maa inni jedhee gaafadhee doktora gaafadhee jennaaniin maalisi. Abshir. Wallahi tuni kenna oliiti akkana kana kun leenca maashaallah leenca rabbii subhanahu akka fadhin nama godha akka fadhin nama badhaasa nuti biyya keessatti lakkuu kan beeynu takka lakkuma. Abshir. Namatu nara bilbilee na rakkisu jira hedduu takka dhiifama na godha. Abshir. Achi booda haakimii yeroo halluu wanti achi keessatti baay'eedha wayita kompiitara keessa laalan maal jedhan nama baay'eedha. Maali jedhee gaafadhee jennaaniin mushwaayid kiis naan jedhee afaan oromootitti maali jedhee jennaaniin kiisii takka miti kiisii sadii nuun jedhe daa'imni keessan lakkuudhaan nuun jedhe. Ya Allah. Haati mana xiyyaa yoo rabbi jallinaa wal arguun kenna hin oolu haalaan xiqqoodhaa jechuudha. Umrittillee xiqqoodhaa qaamattis xiqqoodhaa furdoon miti hojjaas gabaabduudhaa qaamas hin qabdu. Kalloodha. Rifatte moo hin gammadde duba? Gammaddellee rifattellee gammadellee rifattellee anillee akka gama kiyyaatti karaa guutuu darbeechuun lamaanuu. Tole. Sambooda isiin doktor irratti himee jennaaniin narraa qannafamuu danda'a jettee gaafattee aniin lolee akkamitti akkana jettaan isiin waan hin danda'u jettee waan dhaatteef. Akkamitti akkana jettaa jedheeni doktorillee mamnu'aa jedheeni dhookaadhaa waan akkanaa waan rabbi sii kennee yoo mara dhabuu taate malee waa takkaa godhuu hin danda'amu jennaan ani waan akkanaa takkaallee godheen beekuu rabbii waan irraa nan gaafanne dalagaan harka keessaa hin qabne keessaa isa tokko godhees hin beekuu rabbiin karaa fi kara na kenneef akka na kenne akka malee na kenne karaan taane awwaluma rabbi nan oofini naa kenninaan ilmoo waan akkasii keessaa yeroo jechuu jalqabu. Achi booda isiin akkasitee achuma teettee boo eegalte anis isii dhohisee gammachuu keessa boo'icha jira jechuudha. Yeroo lachii gabbaanu osoo haadha tiyya hin bilbilin haadha tiyya homaa wanni dhohisu hin jiru haati tiyya hiriyaa tiyya haadha tiyya obboleettii tiyya waa hunda tiyya abbaa itti haasaa lubbuun jira haati tiyyallee lubbuun jirti sababa niitii baay'ee waliin agarru abbaa kiyyaan haadha tiyyaan qajeellotti wal agarruuf itti haasaa jechuudha. So isiidhaan dawwaliin hiriyaa kiyya Saadiq jedhamu dawwalee akkana jedhee booyaa isii dura deemaa booyaa itti hima. Isiin sana duubaan deemtii ni booti. Maaliif akka boottu isiin illee hin beektu waan illee hin beeku. Garuu gammachuu fi yaaddoo uuma adda addaa jechuun waan gargaara hin mudatin. Bakka waan akkanaa kun yeroo na dhagaamutti namoonni tokko itti himu yeroo itti himu
la oson saadiqitti mee saadiq shirwa kaara konta kan jiru maali naan jedhee na jajjabeessee booyaa itti deebee si ofitti qabee waan isin cufimee yaage. Allahu akbar. Maaleesh dhiifama naa godha nama narra bilbila. Achi osoo deemu jirru karaa irraa gorree waan isin nyaatu firaafiree kana ammarraa itti guruu eegalle. Aywa. Mana osoo hin gahin mana bilbilaa wayii bira ga'ee jennaan haadhatii yaa bilbile onlaayina irra hin jiranii. Bilbilee fi onlaayina seenaamee akkana jedheeni haadhatii yaa himee haati tiyya dhageessee hedduu gammaddee jennaan waan takka yaadda obboleessa ilma kiyya naan jedhanii na jajjabeessanii anaachi durallee yaadne in beekaa achi eega itti himee geessee obboleettii jirtu yookaan immoo finfinnee jirtu. Heebii jennaan akkana jedhee jennaan rifattee isiillee dubbisanii maal jedhanii achi booda rifadhe nama eega haadhatii yaa obboleettii xiyyeetaan gafaatitti himee booda ni saalfadhe. Maaltu na jarjarte wanti kun waan teknooloojii jedhanii olii gad oofani. Wanni kun waan kijibaa wayii na godha jedhee fuudheetiin mana doktora biraa. Ammas doktora kanarraa deemtee kan biraa dheeyite jechuudha. Shakkee jiraree haadhatii jibburu akkamitti jedha hayyee. Achi fuudheetiin doktora biraa fidee doktora biraa yeroon fidutti sunis inni laalee sun waan biraallee afur nu jedhaa maal nu jedhaa fayyaan qabu jennee biraa baadha. Ajiib tole. Aboo irra cufne. Dubbiin piraankiisi fakkaatu turte jechuudha. Aboo nurratti hin dawwalina rabbi sodaadhaati onlaayina warra jiru. Uumaa haa godhan osoo arganii daawwattoota keenya akkana maashaallah. Ayyee tole gartee amaan ko. Kanaaf gaggabaabsinee isinii himna. Samboodha bilbila. Doktorri sun afurnaan jedhee jennaaniin fayyaan qabu jedhee biraa kutee achi booda ammas ka bira dhaqee sunis waan biraa naan jedhee sadaffaa bira wayita dhaqu sadi naan jedhe bakka ka dhugaan lamaan san qabadhee mana yaalaa lama qabadhee jaarraa osoo hordofu jiru Musteefaa guddaa wayii nu erganii Musteefaa san dhaqee yeroo jedhutti afur katiir nuun jedha baay'ee jechuudha. Sadii lakki afurii lakki shanii lakki meeqare jaayee la ana mushaarif ani beeku waan ani irraa beeku jiru baay'eedha. Kun nama yaaddees. Garuu mucattiin hin dandeettu maal naan jedha baasii maal waan akkasii na dhudhufa. Takka waan rabbi natti haru takkaallee yaadeellee hin beeku. Hiriyyaan kiyyallee ka akka dhugaatitti jaaladhullee na jaalatallee jedhee yaadu hin jaaladhaan akka kiyyatti. Keessa isaaf beekaa garuu waan gaarii na yaada jedhee yaada. Zaman as garuu kana eegan ilmoo argadhe sheeka kiyyaan nama na jaalatu hin dhabe. Waan sanii jedhe hin jaaladhaa malee nama na jaalatu hin beeku. Nama garuu hin jaaladha. Namas miidhuun achi namni sunniinis anaaf haa ta'u waan isaan beeku anumaaf naf fakkaata. Anumaaf irra kataa jaartimaa fi ilmaan illee biyyatti ergillee namni jedhus ni jira. Ka keessaa baasis naan jedhu ni jira. Takkaallee dhageenye rabbiin miimaa ofii qabu. Akkasumatti isiillee dandeessisee anallee dandeessisee bakka kanaan nu ga'ee nuti waan irraa beenu hin jiru. Awwala garuu dhugaa hin beekna. Ilmi sadi ta'uu hin beekaa. Eegara afur ta'ullee natti himamee jira. Shanaffaa garuu guyyaa gaafa isiin deessu yookaan immoo namoonni tokko dhaalutti beekaa dubartii dhalaa hin jedhamtu dhalte hin jedhamtu deesse yookaan ammoo hoffolte jedhama. Gaafa isiin hoffoltu yookaan immoo deessu san shanaffaa rabbiin shanurraa fudhatee ilmaan gabaasan isa beena jechuudha. Shanaffaa guyyaa san beena. Guyyaa isiin silaa deettu san guyyaa inni shafee anurraa ta'e guyyaa isiin silaa deettu san dura guyyaa tokko atraasodii seessanii ilaalanii maa rabbii dalagaa hedduu nama ajaa'ibdi. Laalanii jedhan ilmaan tanniisa ilmaan lama bicha argan garaa kana keessatti doktor Jijjiiruu Lolee jechuudha. Na sobu jirtanii nuti bu'uura shanii ol hospitaala sanitti rakkachaa turre achi keessa turre namni nu beekullee jiru akkanatti illee namatti ni manne waan tokko yoo humna keetii ol taate malee baastee illee namaan ibsitu jechuudha. Achi keessa turre hedduu takka bakka namtichi nu barbaadee jennaaniin sa'aatii wayii jedhee
borganama deettii jedhee nu biraa deeme borganama osoo hin dhufin isiin ilma shafi'aa narraa ta'e san deessee jedhin isa abii yookaan normaala deettee kaan opereeshinaan deettee akkasitti haati mana xiyyaa miidhamarra jirti. Miidhama akkanarra hin jirtu. Kallattii takkaan hin deemne akka ilmoo namaa baqaysanii karaa rabbii jedhanis rabbiin kenneefi irraa fudhate gara isiin humna isiitti ol taanaan immoo baqaysanii irraa fudhan. Akkasitti guyyaa sammuu jechuu barbaadeetti sheeka kiyya shanaffaallee. Wallahi waan namas gammachiisu waan namas yaachisu yaaddo hunduma keessa namni gartee duraan gartee jaalalleen wal jaalatu guyyaan haa wal fuudhu wal kan bulti irrifata guyyaan haa sanuu kan duraan wal janajjanu arra gartee badhaasa kanaas badhaase biyya teenyatti illee rabbiin gartee maqaa gartee rabbiin kenna rabbi torke keessaa qaba mootummaan takka keessaa harkaan qabu shaniin harkaa keessaan qabu rabbi kan waan kan argamsiise ilmi namaa kan takkaa'u argatee takkittuma sanuuf irraa baasaa jira gartee kan takkaa'u argatu takka manaaf irraa baasa yaani takka haadha manaatu deemee irraa baasa atakkaatu kana dila kana rabbiin isinii kannee karaa rabbiitti irratti rabbuma irratti tawakkala gootanii gartee hiraarii yaaddoo keessa dabaraa rabbiin nagaan isiis baraaree ilmaanis fidee kaan shafaa isiniif godhe isa kan isinii kannee isa kaanis kan fudhate beektu wallahi akkasi biyya teenya keessatti kan hin dhagee kan nama sadii akkan argate malee yaani seenatti hin dhageenye shanii fi akkan nama argate tuni waan addaatii kennaadha ummata Oromoo keessaan baalee qofatti miti hawaasa Oromoo kutaa kudha takka hunda keessattuu kan argame sirraahi sanuu jiruu baqaa keessatti kan argatte meega rabbiin tokko hiree gartee buluu fi green card jee barbaadu hiree sanii hiree rabbiin guddoo tana sii kenne biyya baqaa keessa rabbiin tana si badhaase mee hangam takka keessa gartee yaani yeroo ammaa kan ilmaan yoo jakkami jirtame inshallah taala gara daawwattoota keenya waan isaan gartee godhuu qabaniif kaan isaanumaatu itti deebi'a. Dhugaadha sheeka kiyya ulfaadha nagaafachuu keessanii waan hedduu baay'ee waan haasawaa barbaadu waan naasu hin jira. Duraan dursaan gaafiin uummata jira. Wani dogongore yooni wallaan yookaan ammootu miidhaan tiibichaa namiitee yoo yaani hin beeku an afaan Oromoo cinqii bisootii waan akkasii sun nagooteen hin beeku. Garuu ammootiyyuu an namni intervii nagoode Mubaarak Musammaa Aslii isaan lamaanii namni na gargaarillee nama muraasa na gargaare baay'ee. Garuu ammootiyyuu wanti uummata Oromoo kana gaafachuu barbaadu. Tokkoffaa nam tokko namni rakkate namni beela yookaan ammoo namni ilmoo wajji rakkate namni bakka bulu dhabe namni fayyaa dhabe laazima yookaan aktiivistii ta'uu hin qabu yookaan beekamtii argachuu qabaachuu hin qabu. Anarra jaakeettii uffadhee waan deemuuf dhabaa yookaan ammoo qabaataa si fakkaachuu hin danda'u. Uffanni an uffadhu murteessaa miti. Namoonni baay'een waan ani tujjaarummaa wayii haa ta'u wanti narraa dubbifamu yookaan ammoo wallahi tokko kun hiree ummanni afaan ka rabbiin harka sii jiiseef onnee sii jiisellee bar yoonitu irraa kafalee sarraatanyaa godheef summa wallahi sarraatanyaa miti waan barsii ilaa ammaa sirnaan namurre imbeeko waan barsiisa aanan naan kennina yuennin ya Allah wallahi wanni narraa jijjiirame wanni kalee qabuu fi wanni anarra qabu wanni narraa jijjiirame hin jiru. Namni na gargaare namni si gargaare naan jedhu waan ani dubbachuu hin barbaanne yookaan ammoo waan namni naa ta'e dubbachuu hin barbaanne Minnesota irraa guyyaa deengaddaa namni wayii naa erge wallahi doolaara 40 doolaara 30 naa ergitee homaa sin miidhu homaallee sin nirritu garuu ammoo yoonin namni ilmoon irra rakkatte hin jiru namni haadhaaf abbaan tante rakkattee jaalattu ni jira namni ilmoon isaa rakkattee jaalatu ni jira hin jiru bar namni tokko jaalateeti miti barshee kawweta gabbayee haasa'u abadan mootummaan yeroo lallabatu mootummaan illee namatti ajama waan tokko isinitti hima sheekaan
hundenti warri haadati ya warra Zainal warra Kabirsena Ali Kabirsena Kadiro jedham nan hin beekne abeeku Abdul Wahab yookaan Buumaddiin abbaan OP22 in beekte yoo ta'e hin beeku an sheeka wellee keessatti illee nuu gobanaa sirbee fi jira nafinni dubri aywa har'a inni abbaa maaliiti in ta'uu bara sheeka har'a isa gaafataan jiran ummata Oromoo bal'aa kana gaafachuu jira dubri kiyya jedhee gaafachuutti hin jiran sheeka akkas ummata Oromoo kana namuu na gargaarii na cinaa qabadhu tanaaf ilmaan tana argu jira nam gumuluun ilmaan sadiitu ciisu jira ilmoon tokko asirra ciisu jira ilmoon tokkicha asirra ciisu jiru kun amma guyyaa sadii ni qufaa ni dhukkub har'a yoon inni fuudhee deemee bor birri kun kudhan na gaafatan inni safu laazima waan ta'e san isinitti himachuun qabu yoo rabbiif jedhe namni na bira dhaabachuu qaba sheeka yoo dogongora sanirraa dhugaa rabbi subhanahu wa ta'ala ilmi namaa rakkatu malee namatti hin himatu gartee namni wal gargaaru namni gargaarsa gartee deeggarsa hin barbaanne addunyaa kanarraa hin jiru rabbi callaa malee mootummaan yoo taate mubaarak irratti maallaqa akkasii aslii irratti maallaqliin mubaarak irratti yoo qabaatte karaa qaba jedhee namni sun naa eegan nan erginian bakka nan erginitti bakka na quban qabnetti maqaa Facebook kiyyaa hin beeka namni na gargaaruu barbaadu akkaawuntii haadhatiyyaa kenneef namni biyya kana na erguu danda'u biyya kana na erguu danda'a. Mee tole asumaan akkaawuntii waan sanii inshallah mee eega waan nummaa dhufneefu kaayyoon namni wal bira dhaabbachuu naguma maashaallah jechuu du'aayii qofa osoo hin ta'in kuno akkaawuntiin asirra jiru Zeyni Haaji Aliyaati moo Aliyyi kanan Haaji Aliyyi kabir Haaji Aliyyi Hussein jedha akkasuma galchan. Lakkoofsichi sirrii ta'ee jennaan maqaan rakkoo hin qabu. Abshir kana akkaawuntiin kun asii baankii maqaan isii baankii tamii hin beekne baankii gamtaa Oromiyaa ta'e Nigdi baankii Itoophiyaan Nigdi baankiidha. Obboloowwan kiyya asirraa agartan namni daawwachaa jirtan kuma lama kan jala jirtan kun hundinuu namuu waan dandeessan kan birrii qabu birrii kan shilingii qabu kan qarshii qabu kan doolaara qabu kan diinaara qabu kan gartee dirhama yuuroo qabu please namni waan uumma godha kun akkaawuntiin kana kan biraatii miti kan biyyaan baatii miti aboo ilmaan shan wajjin biyya baqattummaa keessa rabbii kanneef hin fixu hin ajjeesu rabbi wallaahi nuti gargaaruu baannu sumuni kan nu baannus rabbiin hin guddatu abbaan ifaati ilmaan biraa du'a baay'eetu jira biyya teenya keessaa numa guddatan atii miti gadaameessaa keessa rabbiittis way jarri kun gadaameessaa keessa ilmaan shanan kana nyaachisu turani rabbiin nahnu narzuqukum wa iyyakum jedha abbaa fi haadhaa hunuun nafaquu ture ilmaan illee rizqii isaanii narra jirti jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala sababa barbaanna malee rabbi kan nama razaqu mee namnummaan rabbii jechaas daqata Facebook isaanii beeytanii Facebook kiyya jalatti godha gartee asirratti isinii maxxansa lakkoofsa isaatis akkaawuntii kanaas ni maxxansa kun akkuma asirra jiru ni maxxansa namni rabbiin isaa danda'e Anka dandeessani kana isin hin jennu gargaara wallahi sila arra biyya biraa addunyaa biraa taate inni kun iddoo godhatee gamoo godhatee seenaa godhatame miidiyaan adda adda mee OMN no isa jira waan kana isaatu dabarsa kan agar mee miidiyaan waan argame takka waan baasa nama du'aa dabarsu sheeka waan naasa'uu barbaadu baay'ee jira garuu annama OMN keessa jira director OMN ka biyya kana keessa jirus ni jira dhufee mana kiyya na laalee jira ajaa'iba wallahi waan dubbachuun fedhan ana caala gandoo fi akka dursanillee ni beeka. Ani waan baay'ee wanta dubbadhu ni jira. Garuu ammoo guyyaa eeggatti wanti mul'atu isaayyuu dhabeetii miti. Argadheellee miti qabaadheesillee miti. Arrakkooti yoo fi micciiree ni jiraadhaan. Garuu tuffiin ilmi namaa waliif qabu. Hedduu takka nama gaddisiisa. Birraan gammadii goofandimii banee ture amma asirratti yoo argitanii abbaan argee hin beekuan. Goofandimii sanirraa guyyaa har'a torbaan tokko maali $325 achirra ta'eeti akka waan mana diriitiitti. Wallahi birrii sanillee birraa faallee mari'atanii mucaa kana akkam goona mucaa kana bira dhaabachuu qabna jedhanii mari'atanii waan san godhan birraa gammadii faallee hawwatan. Annaa godhuu miti maallaqa san argachuu miti. Maallaqni homaa naan godhu ilma namaatti waa naa godha. Sanarra saba biraa ta'e silaan araba ta'e silaan waan wayii ta'e wallahi akka nan taane hin beekan. Amaaruma shamaa saba biraatu yoo ta'e
Saba biraatu. Saba biraatu silaa ta'e jechuu barbaade. Yeroo gari yeroo kana baay'ee nama hir'isee hin amine jiru. sitabin Dubbachuu hin rabbi barbaadu. Oromoon sikanit Oromoon Haacaaluuf maan godhin Jawaariif maan godhin Oman godhin naawaa gooti jedhee inni yaarraa qaban aslan. Jawaarii waliin hidhame. OMN isin nagaa fatta yoo jira. Wallahi Jawaarii waliin. OMN isin harda ittiin hudheessitanii hunda keessa ittiin deemtan. Ka harda ana caala ilmaan tiyya caala isinitti osoo dhalatin warra OMN daarektarri kaameraan marti isaayyuu hin beeku. Saahiba kiyya kalee wajji nyaanna wajji dhuyna saafaa takkarraa. Wanni isin sobu hin jiruan. Wajjin olla muluu isii kun waliin dhagaatum naala kanatti. Garuu dhufanii qarshii 300 natti kennan nama lamaan na laalanii na biraa deeman. Wallahi ani gaafa jarri hin dhufna naan jettu guyyaa 3-4 waan dalagurraa dalagaati balleessee waan isaan na waraaban jedhanii dhufan se'a malee na laalanii akkasitti na sossobanii an daa'imaa miti bar. Waan san dubbachuun barbaada. Miidiyaa keessa miidiyaan miidiyaa hawaasaa fi waan jechuun sagalee namaa ta'uun eega uummataa ta'etti ammoo nu bira dhaabatee rakkoo kenna uummata keenya bira uummanni biyyaa dhumu jiru sun ka kallattii takkaa yookaan ammoo ka murna tokko qofaa miti. Yooni har'a inni harargeedha waa ta'an har'a karrayyuurraa waa ta'an karrayyuurraa yoo shawaarra ta'an shawaarra haa dubbatu barbaanna malee dhimma nama tokko akka dubbatu hin feenu waan kiyyamaa dubbachuu dhabdeeni. Rakkataan baay'ee jira kan irraa dubbatan garuu ilmaan tun an har'aan fixadde yoo haa jennu bakki teenan irra ga'u ilmaan tun ammootu ni guddatti waan isin irra guddattu isiif rabbi beek. Kabor ittiin kana dhaabdu abbaa hooqii abbaa makiinaa abbaa baankii na godhuu dandeettan. Abdii rabbi irraa qabaadha. Keessi kiyya bichaan nadiif haa ta'u qulqulluu haa ta'u rabbitti dhiyaadhu malee homaan taatu. Kanaaf miidiyaalee komachuu hin barbaadu akka nama dhuunfaatti illee maqaa namaallee kaasee dubbachuu hin barbaadu. Sinii galee homaa wanni namni naa godhe hin jiru namni rabbi itti laaffise garuu wanni biraa caalaa haati tiyya yooni viidiyoo tante sheeka kiyya haadha qabda. Rabbi yoo lubbuun jiraatan rabbi umrii si haa dheeressu yoo rabbiin agartee qubsuma caffee jaannataa san rabbiin si haa dandamsiisu. Ilaa tamma akka kiyya kana taate viidiyoo tanteetan haati ta'e agarte matutti dhagama yaada sheek. Dhugaa. Ilma dhiiraati. Dhugaa. An jaaladdeetii miti yeroo waan kana godhu. Anarraa asitti gabba'u yoonin jaakkeettaa bareedaa uffadhe rakkoon qabu jechuun qabu. Rakkoo qabaachuu qaba namni sun dhabuu danda'a. Isaaf rabbi beeka garuu harka kennachuu didda namni kun nama waan taaneef akka namni natti kolfine jedhee deemuu danda'a. Dhugaa. Waan aadaa Oromoon godhattee amaan koo nama du'eef waa guurti. Haacaalu eega du'e waa guurtiif. Gartee kanuma du'eef waa guurti. Kanuma du'e irraa osoo anillee ka du'e nama boru wareeree osoo nan har'a wareeree ilmaan tiyyatan harcaasee haadha mana tiyyaa tana gatee Liibiyaa saataa biyya saataatu bakka fedhe ta'e akkamitti akkana godhe akkami akka maanaan jetta gaafas mee maanaan jetta hin wareeran cinqamaan ilma namaati rakkoo isaanii arguurraa nama ofii kiyyaa qooqa bulu wayya maalummaa abbaa gaafa dhandhamte qofa miidiyaa hedduu jira anaa tokko miidiyaa hedduu jira dhaggeeffadhu miidiyaa OMN hojii qofa miidiyaan islaamaatis TV islaamaa jira Hamilton TV jira TV eenyu Nurul Hudaa jira eenyu Alif miidiyaa kanaa jira BBC jira miidiyaa eenyu tanin keelloo jira kun hundee maaloo ummata akkam maaliif haasawa maal na dhibe waan seenaa akkanaa ta'an hin dabarsan wallahi laazima karaas gitaarii fi allaazima gitaariif kiraarii dibbee fudhadhee yoo bahen alatti namni lalaalu hin jiru jechaa ishee. Artistii ta'uudha gargaaramuun kee bas akkasuma. Laazima naarifachuu qaba. Ani naannarraa akkanatti si fuuldura dhaabadhee sitti iyyuu jiru kun kalee sagalee si ta'u ture. Facebook jala seentee ilaaluu isaan turreen. Yookaan waan akka baltuufi miti waa akka biyyaa miti. Rifaatuu akkamii onnee keessaa dhabdee hirriba dhabee an kopha naan mari'attee gaafiin uummatni deebiin uummanni si deebisu yoo jira naan mari'attee argatte naan mari'attee dhalche rabbiin mari'attee dhalche. Siin mari'adheetii miti. Simaa kanayyuu kasi argaa fuudhu sun birrii ka jaalatee na ergitu iyyuu jechuu anaa miti si'ii miti
Rabbi tu hingaa hinda laydaan duraaniin osoo rabbiin hin katabini masgabarra hin jiraatini osoon masgabarra hin jiraatini ijoolleen tun hin dhuftu. Har'a naan katabamne gaafa na uumu gaafa ishii uumu walitti dhufeenya kennaaf ilmoo teenya sanillee uume. Riskii agarra naa kennitu yookaan ammoo maallaqa ati naa kennitu sanis hadhaa miti dur naa lallabamte. Anaaf osoo ta'an ilmaan tana duu kan lallabamte. Silaa anaaf taate kalee naa ta'a Oromoo yoo naa ta'uuf fedhe. Wallahi waan na ajaa'ibsa hawaasa miidiyaa hawaasa kana namni hundi sumuni keessaan qabne jiru itti baasee yani wooma Tigraay wooma siyaasa junta artistoota faana artistii maarruma kana lubbuma namaata duute mana arabaa keessa kan du'e kabbaan oduu aaraa nu geesse numa du'a nu dabartu nama du'e du'a raasaa wala nama jiru namni gargaara. Kana waan du'aallee haasa'uun yoo dhugaa rabbii dubbanne bakka takka taa'ee namni osoo waa marriyaa takka illee argatin yookaan ammoo information gaa takka yoo argatin waan raasa waan dhugaa qabdu waan dhuga qabdu dhama qabdu Oromoo mitiyan mee walaa qorannu sheekaan Oromoo miti nama biraa irraa dhufe namummaa tanattuu silaa gaya namummattu laa yoo amantaa keessa achi seenuun barbaaduan amantaa miti an kiristaanni illee nama cinaa jira saba Oromoo irraa eewa Oromummaa obbolummaa walitti qabna dhiiga walitti qabna har'a gabbayee osoo afaan Amaaraatiin waan takka jedhee yoo isin gaane jedhe oo akkas arrabaa bor an Oromoo miti bakka Amaara ta'e yoo jedhe oo an Tigree ta'e yoo jedhe oo haqa qabda. Mee maal borna arrabsuu fi bormataan garagalchuu bineensa na godhu fuula fi laa wallaahi homaa sin fayyadu sun. Guruppii tokko jira guruppii wayii Asli fi Mubaarak na walii hidhanii ijoollee biyya Arabaa tuni keessa sagalee kan Rabbi laaffiseef illee kana gargaaru jira. Waan achirratti haasa'u tokko jira. Ummanni kun naa kadhata kanan beekne ka sagalee salaamu alaikum nan hin jenne achi keessatti anaaf jettee dhimmamtu ijoolleen durbaa hedduu jira kan Rabbi ofii sodaatu. Hedduu. Ijoollee Suudii ijoolleen Dubaay hedduu haa ulfaatan. Achi keessatti waan hedduu sagalee uffata faashinaa uffata shiitaa maali waan akkanaa kana fa'aa achi keessa waliin sheer godhan Rabbii jedha kan guyyaa tokko guutuu waan kana kadhate ani nama rakkadhe lakki waan kana narraa dhaabaa jedhee sagalee tiyyaan dubbadhaa hin dubbadhu mana kiyya jiran mana kiyya keessatti akkamiin nama sanitti dubbadhaan namni Rabbi sodaatu garuu waan san argee miidhaa ofii caalaa ofiif beela isaa san caalaa of qabee naaf of qaba ture. Namni namaaf of qabe immoo Rabbiin anatti siif of qabaa jedheen akkanuma na fakkaate ishee. Miidiyaan qabu maallaqa borgattee miidiyaan qabnu miidiyaa guddaa irra dhufna miidiyaa Rabbii miidiyaa guddaa kan Rabbi jedhee tokko guyyaa takka dhufu oolu. Inshallah. Hedduu waan miidiyaa OMN kanas waan haasoo hedduu qaba. Garuu riski fiddi. Naasoo hin ammallee yeroo qabna wal qusachuu jirra wal kadhachuu jirra kadhataa jirra ammallee wal kadhachaa jirra illee. Namni hanqatta kaasaa hunuu sila namni abbootii qabeenya. Maallaqa Oromooti kaasii garaa ittiin baastee OMN dalaga. Ana wallahi Oromotu walit shiringi suuna si gureessi jiraachisu jira. Maa waanyita? Maali ilmaan tuni haqa nurraan qabdu? Haqa isinirraan qabdu annabicha haadhaaf annabicha irraa qabanii? Shiriin saddeet. Afaan qofti maal naa godhaan? Yoo qaamaan na bira jiraate ani hirriba dhabee gabbayee anamman fiffiiga olii gad intala durbaa taisii wajjin olii gad deemtu jirti. Saba qabdi obboleettii qabdi haadha qabdi silaan haadhatii bira jiraadhe irra gabbayeen karaa dhubaa. Wallahi uummatuma Oromoo akkana naa godhaan jedhuunan silaa haadhatii bira jiraadhe. Dayfee mukaa dhagaa mukatti bu'ee waan hajamu waan ilmaan tiyya beela ilmaan tiyyaa baasa malee haadha isii bira jiraadhe har'a gadi hin bawan. Haadha tiyyaa miti haadha isii bira silaa jiraadhe soddaatii tiyyaa mi soddaatiin sodaadhaa jedhani. Silaa isii bira jiraadhe silaa isii na bira jiraadhe. Garuu ammoo akkaataa itti qabdu rakkoo
أكيد دلقة ركو أكيد رفتو ركو من نتكيس قالتو كرا وانا تبيتتو ألاي وانا تلويدو ألاي بشان لويدو ألابت شنكرتي ألابت بيتين وانا كان أنجر كفا هامت بقولو قمدي واحد دو نقد إن بينو كان شمن جيران مالين جيران آنان تكتي آنان دا نسيب ملسا شيخ والله هل كان تكا دويد جولين دويد مال ديبول تجدين أغايان ورمون بس ما يو موسى وسوكنا بود ويبر لفه كيسا ياته يو دبن يو دوغا دبن كالي ميديا غافز ميديا انكم نساقلين نما وليتو انكم إني غرو ساقلين نوتو توري وعملين كام نوان اسما يو موسى دبتشون فدو شيخ دوغا أبشر دعوتو تخيل أكاسي تياتروا إن شاء الله وايسن دامو شوفدا وانيس نورد اوف ان نورد اوف تاني كومنتي خنتني ما شاء الله نوجتني تكن دفني نمني اي اودو ول اودو وان تكوتي ول فيدو ول اي بيسا دواي ولي خلتا يو كم ددب دواي ولي غور اكاونتي خنين اركتن وري ما تما نورد اوف جرتن نمني ربي سبحانه وتعالى اتراغا خيجان ناركا جرتن اگي فدا خيجان ناركا جرتن كغوران دغيا جرتن كومنتي كنا جرتن كنا سير جرتن كشير غدا جرتن مقا ربي تي في مقا روماتي نسنكب مقا اسلاماتي نسنكب اكاونتي غير وان دنس درب فدا يو دبتن إيسا نمت تافرا ميجي جرم فدا وري نجلا جرتن كون دينو ارخو ما في مره غرتي نمنو كما مان جلا خلاقون مي نمني تك ريال ما دبا تكو غودي والله ما سرانتاتو يمبدي ساندويتش انياتا واميكا دربدا اسنين غافت سلا غرتي ilmaan dilli kun itti ta'uu baatte biyyaan baaqete biyya isaa keessa ta'e lammiin isaatu Oromoon baale gartee kutaa kudha takkaatu hundi Oromoon kan beeytu gartee du'aa godhuuf kennaa kennu waan ajaa'ibaatiin waa gootiif Rabbi subhanahu wa ta'ala addunyaa irratti jiraachise Awurooppaa jirtan Eeshiyaa jirtan Miidilistii biyya Eeshiyaa kana jirtu jirtan akkaawuntii nama Rabbi isinii kenne kun akkaawuntiin kana guyyaa boru osoo sadaqadheen jedhin gartee jettee eegaduu ta'e jechuu miti dabarfadhu jijjiirama nu garsiise akka obboleessa keenya ijoolleen dhufne galatoomaa jennu komii tanaas gartee guyyaa qiyaamatilee Rabbiin isin qaba inni himate waa takka namni waa himachuun rakkina qabdu mootummaatu na gargaaraa jedha hayyuu doktora gartee sheekan nama gartee hunda wanni gargaarsa hin barbaanne addunyaa kanarratti namni dhuunfaadha ani abbaan qabeenya biliyoona qabus nama isaa hojjetu barbaada gartee namni dhuunfaa hin jiru Rabbi callaadha mee namu waan dandeessanii maqaa Rabbiiti lakkoofsa kana kun ofirradha asirra jira akkaawuntiin asirra jira maqaan haadha isaa asirra jira kanatti dabarsaaf haadhaaf abbaa keessanuu biyyatti hin ergitanii miti waan irraa cinaa takka ergaaf namni wanti jiraatu biyya owwitu sanni beeytan nyaata barbaaddi aannan barbaaddi uffata ilmaan dila kana eenyuun dhiisee deema biyya tana keessa jira biyya kaanittu rakkachaa dhumaa namni jira mana hidhaatii rakkina bakka adda addaa waan dandeessan waa hidhaa baasuun dandeessan juwaaris du'aa gootan kan mana Saudi Arabiyaa baasuun dandeessan du'aa gootan kana godhuu dandeessan walitti kijibna Oromoo walitti kijibna nama kumaatamiin rakkaa'u darte qabsoo jechuun bar kana bar jawaar qofaaf jawaar gartee firii baqqalaa garbaa firii Hamzaa Booranaa firii Abdii Maraggaasaa firii tana obboleessa keenya beela jira ilmaan isaa afur jara afran lubbuun acha keessa jirtu baraaruudhaaf iju jira miti arra qabeenya waa xiqqoo takka takka shilingii takka takka illee qannatee isa fayyada namni kudhan yoo shilingii takka takka qannate shilingii kudhan taati saniif wal mee ol dabarfadha jijjiirama fidaa Rabbi isinirra haa jaalatu mee bakka if dhaabdan aniin kun akka abu mu'azit ilmaan shan afur yoo Rabbi nakkan mee akkamiin ta'e nafaqa biyyaan baa keessatti biyya ofii yoo jiraatte akka feete qottee gartee maatiirra ergattee akka feete nama bira dhiiftee dalagattee naggadha akka feete fiddee nyaata ollaas nyaachisa biyyaan baa eenyus nyaachisan hin beeytan biyya ofii tana keessatti yaa obbolowwan koko lammii tonto himachuun qaanyii miti gartee salphataan nama itti himatanii ka danda'u haa caljo Rabbiilleen hin jaalani guyyaa qiyaamarraa si gaafatu ka arra dhagahee akka nama dhageenye deema zira sheer godhee viidiyoo kana maqaa Rabbiitiin si qabe namni sheer gootanii calbiraa jettan Rabbiin itti sinaa qabu na jalan taa'ina namni gartee hin gargaarre ka Rabbiin sooshaal miidiyaa kanarra jiraatee arra namni as jala jiru koomenti wallaahi namni gargaaruu hin dandeenye hin jiru wallahi wa billahi Rabbiitiin si kan hin jiru aboo qiblaa takka walii qabna nabi Muhammad walii qabna karaa tokko hordofnaa miti mee namnummaan gargaaru jira as keessa maasha Allah ta'isa subhanallah maasha Allah kan gartee mee kan baale kanuma gandeessaatu kana goota leenca ilma baale akkan nu argite akkan nu godhe mee isa jirtan mee gandummatu Rabbiin gartee balbalaa fi ibiddaa fi ganda waan isi godhuuf akkatti wal gargaartu wal beeytuuf siitu duratti kalaa ganda inni itti dhalate mandara inni itti dhalate kaanis akkasumatti akka namummaatitti arra silaa saba amaaraati irraa ta'e miidiyaan halkanii guyyaatti dhaadattiin hin gargaaran mana fooqi ijaaraniif gamoo ijaaraniif waa hedduu geejjibatti godhan Rabbiin kannee fi kannaasaa baga alhamdulillah kannee ilmaanuma kanaatu seenaa isaa guyyaa tokko kaaya abbaa qabeenyaa isaan godhe rizqii fiddi malee ijoollee miskiinummaa hin fiddu rizqiin ta'amaan adda ta'a ilmaaniitis adda ta'an haadhaatis adda tiyyaas adda ta'an hunda adda
ammoo miidiyaa qofaaf iyyuu kaaniif iyyuu lubbuu namni gargaaruu qabu aboo halkan iyyuu hawaasuma kana sagalee taa jennee akkaawuntii miidiyaa keessanirraa fuudha akkannaaf hin jenne hawaasa akkuma itti iyyattanitti hawaasa kan akkana argamee gammagasii gammachiisee hamilee namaa kannee gargaaraa jee godhu goofandii gartee maxxansu nama meeqaaf waa guuruu jirtan halkanii guyyaa meeqaaf guuruu jirtan miidiyaan meeqaaf guuruu jirtan wal beeyna akkas inshallah taala rabbi waan gammachuu dhageessa isinummaan hangaa sira jirtan kun wallahi wa billahi waa jijjiiruu dandeessan rabbiin isiniif kan naguusi kan nadha yaa gabricha khiyya yaa gabroota rabbi kan nadha rabbi isinii kan hedduu kun ol darbu jira wallahi nama meeqaan tab mee namuun iyyadha akkaawuntii kana jala deemnee goona waan niyyattaniif akkaawuntii keessan laani lakkoofsa keessan asirratti barreessa isin jala deemu laalleete koomentii keessan jala akkaataa itti ergitan waa hunda isiniif maxxansa asirratti maxxansa kunoo akkaawuntuma kana kan isin argisiisee miti kana katabadhaa waliin akkasii yoo sun taane guruppii iyyuu isinii ijaarreeraan ishee ka guruppii mayyuu ijaaraaf yoo barbaada. Guruppii ijaarree linkii asirratti maxxansaa guruppii nama itti goone nama barreessu nama kanne kan akkaataa itti kannitan waan kannitan du'aa'ii walii godhaa gona wallahi namni kumaatama hin qajiru kun yoo waa gartee niyyatan wallahi waa gootaniif amata meeqa akka inni nagayaan argatu jiraatu gartee biyyaan baakee jira. Gartee akka nagayaan jiraatu ilmaan nyaachaba guddifatu ilmaan kun miilaan deemnaan ulii dhiisee namarra dhiisee riskii barbaadachuu danda'e hankuma ol kaatu malee gartee shimbirroon hankuma goblaa baaftu teessee eeggatti malee deemtee barbaaddatti riskii haadhaaf abbaa irratti hin eeggattu akkasuma riskiin isaa taasisaati haadhaaf abbaa isaa irra wayii jiraa kun amaanuu deemee riskii isaa barbaaddate ilmoo rabbiin adda kanneef miti aboo rabbi isinii haa kennu ilmoo kan dhorgatees rabbi isinii haa kennu kan fayyaa hin qabnees rabbi isiniif haa kennu sadaqaan tun isin qulqulleessiti kan nadha yaa ilmaan aadam kan nadha rabbi sodaadha oromoo maali miliyoona 6 jechuun lakkaawwachuun yeroo garii si saalfachiiftuu bara kan oromoo lakkaawwachuun wallahi si saalfachiiftu isa osoo qabu gartee qabatee kanatti taa'uun kan nadha maaloo garee isiniif maxxansa garee wasaappiis goone garee telegiraamaa goone akkaawuntii isinii maxxansa asuma jalaa fudhadha arra warri as jirtan kan dhageessan wallahi na jalaa baa kan hin gargaarre an rabbiin isin qabe baa na jala waan takkanaan gootan ani gartee nu hordoftanis waan takkanaan gootan nu hordoof waattanis waan takkanaan gootan gartee dhiiftanis gargaartanis lubbuma teessaniif arra waan dhufneef nuti dhaadheessuudhaaf waa hin dhufne wal bira haa dhaabbannu lammii hin qabnaa naan rakkadhe ilmaan dila kana rabbiin nakkanne gartee garii gartee yaani gartee qabeenyatti kanna hin gaafa gartee rabbiin garii qabeenya osoo qabu haadhaaf ilmoo biraa fudhata rabbiin rizqii tan isinii kanne kan dalagatta mana maadaami jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Eeshiyaa jirtan kan Ameerikaa jirtan kallattii hundaan gargaaruu dandeessan yoo isan gargaarre Jawaariif illee waan takkan gootan jaalmarroo ofisumaan gootan abbichi yoo rakkate gartee aboo raayyaa ittisa biyyaatu jettanii meeqa gargaartan rabbi jedha raayyaa ittisa biyyaa jettanii kan nama fitoo ture maraattanii meeqa gargaartan masjida meeqa ijaartan miidiyaa meenni kan nama garii waan qabne kanaawo meeqa gootan miidiyaalee islaamaas meeqa gootan gartee sooshaal miidiyaa xixiqqoo akka kiyyaatiif akkanaati karaarra deddeemee waa haasa'u jira aktiivistoonni eessa jiran kan sagalee namuucaa kanaaf ta'aa jiru mee doktoroonni hayyoonni abboottiin amantii mee eessa jirtan duuba yoo gartee oromummaadhaan waliin gargaara islaamummaan waliin gargaara namummaan waliin gargaara waan ni jiraannuuf hin jirtu du'aa iffannisaa deema hanqanu warri as jala jirtan warri ni jettan rabbiin isinirra haa jaalatu galatooma wallahi hedduun ni jettan kan lakkoofsan mukan nitan hojii godhatee amaanis jala ta'a anis jalan ta'a namootaan itti goonee koomentii kana jala deemna hundi keessanuu ni jedha birrii biyya jirtan maqaa keessan hanqa gootan akkaawunti isinii kanne isinii maxxansa asirraa itti ol deebi'aa fudhadha hundi keessan kan ni jettan kunoo Sa'aadaa Hussein doolaara 100 ni jettan wallahi rabbi sirraa haa jaalatu hunda keessan rabbiin obboloowwan kiyya qabeenya keessan hin hongeessin aboo maqaadhaaf dhufne asirra rabbi nu hongeessin namni dillu kun hordofeef bu'aa nu qabdu miliyoonni oromoo waliigala nu hordofeef bu'aa qabdu nama takka habirri takka kannateetu kan akkanumatti taa'ee koomentii barreessarra caala kan lakkoofsa keessan barreessan santuura caala kan ni jettanurra caala wallahi lasiim mee barreessa harki rabbi isin haa baru kan nama arrabsuu hedduudha zilatti gartee lakkoofsaas kakaayaa jirtan hanqa ni jettan isin akki gootan waan ni jettan linkiin keenya san akkaawuntiin silaahuu hin jira mee haadha qabu waan kun gargaara obboloowwan kiyya ilmaan gara biyyaallee haa geeffatu harmee isaa biratti haa guddifatu gartee biyya teenya baddee jirti biyyaan baati rakkina adda addaa yaa akhi hin beekta namni biyyaan baa keessa rakkachaa hin jirre hin jiru maaloo isinumatti haasaawaa jirraa miti dila kana haasaawuun qabu silaa namaa aqlii qabu ni rakkate ilmaan dila kana osoo rakkinaa hun ta'inu gammachuudhaafu badhaasaafu namni waa namaa kanna silaa ilmoo 5 argate seenaa qeeroo kana xiqqaa kan argitan kan biraatillee 5 itti haa kan obbo gartee hin sodaatin rabbiitu rizqii fida isin haa badhaasu haati jiraachuun walhamdulillah ati jiraachuun walhamdulillah saniif gartee isaaniin hin marine gaafa rabbiin gaafa ilmaan sii kennus atis jara kanaan hin marine gaafa gartee wal fuutanis
rabbi isin fide carraa isin kan isin kutaa gartee oromiyaa gartee lixa oromiyaa kana keessa dhufte ati gamasii dhufte isin fide hedduutu ni jette obboleeyyan kan riyaala ni jette kan doolaara ni jette kan shilingi ni jette kan birrii ni jette kan yuroo ni jette kan gartee dirhama diinaara gartee waa hunda ni jette rabbiin bakka isiniif haa buusu linkiin isin jirti inshallah akkumaan isin jee akka gammachuu walitti deebinu akkaawunti ilaallee maashaallah lammiitiyya aboo gartee numa jirtan akka waliin jennu maashaallah akka waliin dhaatu wallahi yeroo garii maaliif ummata kanarraa na godhaa oromuma islaamaa tana rabbi na godhaan jaabar maaliif jennaan zaamantii isaattis kabajaan goone lammii isaattis kabajaan sumarraa wal xiqqeessu arrabaaf wal xiqqeessu mee warri yuutubaraa hedduu maallaqa rabbii isiniif kennes maa yuutuub marra qeeltanii viidiyoo hawaasa biraan hin geenye arraba yoo taate silaasira dhufne waa'ee abbichuu silaasoyne hedduun nu arrabsa arra gargaarsaaf yoo kan dhufnu taate maa aakhiraateetii bar wallahi oromummaa tan dhiiftee deemta biyya dhiiftee deemta ilmaan dhiiftee deemta haadha manaa dhiiftee deemta sabaa sablammoota kee haadhatee ollaa kee hiriyoota kee barumsa kee dhiiftee deemta qabeenya kee dhiiftee deemta eenyu kasumuni waliin awwaalan haadha manaa ka waliin awwaalan jira ilmoo waliin awwaalan jira hin jiru saniif aboo rabbii jedhaati mee wal gargaara maashaallah wallahi hedduun jechuu jirta rabbi isinirra haa jaalatu bolawwan aboo guyyaa qabeenyummaa namaan goonee dhufa rabbi isinirra haa jaalatu aboo isin hin xiqqeessin guyyaa qaama isin xiqqanii isin awwaalan guyyaa fuula rahamaan dhaabbattan wallahi isin hin xiqqeessin kan nadha wallahi gammachuu seena dalaganii obboleessa keenya kan gartee ilmaan shan argateef hawaasni keenya kana buuse aboo miidiyumaafuu namni buusaan jiru miidiyaa oduma adda addaa kana waan hin taane maalayaani kan rabbi biratti illee sawaaba hin qabne kana kan sawaaba itti qabdu wallahi kana waan akhiraa si fayyadu waan ati khayyannat kanam oduma qofa halkanii guyyaa kijiba feetu dhugaatee feetu kijibate kabbaadni oduu akbaad jadii takkan al yoom warra jechaa olu kanaaf ish miidiyaan illee nama bilisoomsullee dhageenye sirbi nama bilisoomsullee hin jiru namni walii galee tokkummaa namummaa gartee aboo amantiin teenya bineensootaafullee nama saree gartee lubbu baraaree jannata seenee jira adurree ijjeesee jahannama seenee jira ilmaan kana baraara ilmaan shanan kana bilaalii fi muhammadii fi islaama mucaa ijoollee babbareetu tana baraaraatiif gartee rabbi isiniif sababa ta'a jechuu kiyya rabbi isin raajaalatu ahmad hundi keessanuu gartee warri niyyatan isin raajaalatu aamin jedha kan hin qabnes rabbi inni kannaaf tana hedduu keessan inshallah taala godha akkaawuntiin jira waan hafe hin jiru linkii isin maxxansan hunda gartee isin akanu dhaamsa maal jettaan inshallah taala hin dhufna waluma gaddeebine inshallah taala waliin laallame inshallah doolaara inshallah dhaamsi ani qabu tokkofa an wana so le sheen yu wa baay'ee jedhanii lammata silaa hireen ijoollee xiyyaatuun hiree namuu bakka baay'eetti ilmaan ofii guddifachuu bakka sadarkaa guddaa irratti barbaada silaa har'a ispoonsara iyyuu hin dhabu jechuu barbaadeeti akkasuma galatooma guddoo barbaadeeti miti nambaasinaallee nabaasa yoo riskiin midhaan bishaan jiraate biyya yoo jiraate biyya yoo biyya hin jiraanne bakka rabbi na dhaabe dhaabadha bakka jarri itti guddattu rabbi beeka maashaallah muhammad maashaallah wallahi ni jetta aba rabbi sin rah jaalatu maashaallah waan amma isheen isiniin jechuu jiru namni rabbi laaffisee fi na gargaaruu fedhu kallattiidha sheeka wajjin wal qunnamuu danda'a isheen kun osoo amma liivi irraan bu'in guruppii isinii achumarra liibii wanni irra isinii haa kaayanii liinkii isinii haa kaayanii liinkii san tuutanii waasaappii kiyyaaf ka isaanii walit jira waasaappii kiyyaaf ka isaanii san admiinii nu lamaan nu bira hin jira akkasii wal hordofuu hin dandeenye jechuudha namni maallaqa na gargaare ka biyyatti na gargaaruu fedhe biyya na gargaaru kaasitti na erguu danda'u namni biyya arabaa jiru waan biyya kana na erguu hin dandeenye faadatti irratti na ergaa achirraa na gadde irraa fudhachuu danda'a waan jedhuuf isinitti himu jira otuu namni na erguu barbaadu maqaa kiyyaan maqaa maan Hussein jedhuun hawaalaa dhaqee lakkoofsa bilbilaa kiyyaa fi maqaa kiyya haga akaakayyuutti barreessinanii fudhachuu danda'a hawaalaadha baankiidhaan immoo baqataadhaan gologoltummaaf gaafachuu jira in arganne biyya tanatti ammoo gologoltummaan nama fudhatanii jechuudha waraqaa isaan sii kennan biluu yookaan bishaan yookaan adii sii kennanii an ammootu biluma jedhan san qaba haa ta'u fudhachuu hin danda'uun iqaamaa si barbaachisaa iqaamaa san dhaachuuf yeroo hin qabu sababa sansanii kana isinii ibsuu barbaada ulfaadhaa namni rabbii isinii laaffise akkuma isheen isiniin jedhe san silana narra waan biraa ta'e wallahi maashaallah wallahi dur gammachiisanii biraa dhaamsan isiniin jedhu miidiyaa OMN anarra osoo gabbayee waa jedheeni ana arrabsa uummanni Oromoo kun kulliin isaa gabbayee akkasii miti garuu beekaa isin shirriin jira ummata kiyya beeka anamma jawaan hin caala rabbiinatti argu obbolee baa'ol ka jedhamu xiqqaa haatiyya akiraa miila takkan qabam sababa eenyu sababa Oromooti wallahi gaafa jawaar
gaafa jawaaritti halkan seenan san xiyyiitiin dhahanii xiyyiitiin bakka kana bakka tana dhoyte mudaan muddii gadi qaama saalaa isaa maddii dhoyte jechuudha. Inni okkolo obboleessi kiyyaa gaadhaa. Inni ifaajee isinirraa hin qabu ani ifaajee isinirraa hin qabu ayyee dhiin isaa sun dhiiga bilaashaati. Oromoo fi bara. Jawaari masani jawaari isin jaalata lubbuu tiyya baaseen kennaafan jawaari. Lubbuu tiyya tan homaanatti hin fakkaattu. Jaalala isaaf qaburraa. Garuu namuu waan rabbi itti fakkeessa. Jaalalaa miti amma bakkitee nuti jiru. Abiyyii fi jawaariin jedduu miti. Siyaasaa jedduu miti bakkitee nuti jiru. Bakka rakkooti bakka ilmooti. Namni laalaa ilmoo dandeettu. Namni agartee haadhaa fi abbaa ofii maanaa beeku. Namni ilmoo argatee ilmoon harkaan rakkattee dhukkubsattee yookaan beeku. Qabee guddisee arge innu garaan isaa hin jabaatu jedhee yaada. Rabbiin isaa laaffisu. Rabbiin agartee niyyaa akka inni itti niyyan nama kumaan baasee kumaa kitti laallakkaatu. Nama agartee addunyaatti jiru ibaadaa gala shahaadaa Rabbiin nu haa waffaku. Nama addunyaa kanarra keerii malee sharri hin dalagne. Nama addunyaa kanarra keerii malee waan biraa duukaa faanan dhoyne Rabbi nu haa godhu aslan awwaluma. Amiin. Allahumma amiin. Kan iyyattellee baraniin kunillee osoo Rabbiin naa godhe silaa qabaadde hardaan nama masgiida ijaaru nama rakkataa biyya tiyyaa sanirra deemee muluu isaa karaa keessaa kaasee itti ijaaru silaa Rabbi naa kenne. An qabeenya Rabbiin baankii keessa kaadhu Rabbi naa hin kennin isin biratti isin taasa'u jiraata. Rabbiin maallaqa baankii keessa ta'ee naashamu san hin fedhuan. Duniyaa masgiidaan hin ijaarre duniyaa rakkataa ittiin hin gargaaru summa wallaahi hin fedhuan. Kophaa keenyaadhee maali akkamiin sin mi'aa akkamiin nam mi'aa. Homaa waan nam mi'aa hin jiru rakkoon ta'e caalaa rakkoo obboleettii dandeettii yoo san yoo gammachiif kan akka mataa kiyyaatitti rakkoo tiyya caalaa wallaahi rakkoon hamma biyya keessa jirtu sun yoo furamne na gammachiifti. Beela'ee rakkadhee. Saayimni yookaan hiriyyaan kiyya kan beeku miti kiristaanaa ta'u muslim yoo bira ga'in boyaa. Raadiyoo waan godhuuf yoo qabaadde ni godhaa fanaarra yoo akkana rakkoo keessa yoo jiraadde. Homaa waan narraa hir'isu hin qabu rabbi godhi naan jedhe waan rabbi godhi siin jedhe ima deemati shira yaadii sammuutiin ta'e tana keessatti akkanuma qaxxitama yookaan ammoo fuulli makan kee deemi. Homaan taatu kufteen kun namni rabbitti ergate. Namni rabbii harka qabe namni rabbiin harka qabate kufeen kuf. Namni maqaa laa ilaaha illallah qabu citeen citu kufeen kuf. Sanitti amanuu qabna kulliin kennayyuu laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah kalimaa ta'e tanarra jira. Nu tolchiti addunyaa nu bareechiti. Himaa is namni beeku hin qaraane hin sheeka waan dhagaye. Waan dhagaye homaan ganda namatti musan ganda Sheikh Abdussalam Dawa yookaan Sheikh Abdussalam Kadir. Achi. Mashallah. Anaaf balbalata kasaanonni ansiin jedhe balbalata kanaaf inni. Akkas wallahi. Ulama akkasii of keessaa qabdi. Maaliif beeka? Jazbaa kana akkanaa kanallee baaste kunoo isaan ga'an. Jazbaa akkanaa kanallee hin qabdi. Garuu ilmaan tiyyatan bakka isiin geettu hin beekne haa guddifannu. Rabbiin riskii dhuma hin qabne isinillee haa waffaku. Nu kulli keenya riskii dhuma hin qabne Rabbi nu haa waffaku. Amiin. Amin. Asuma qajeelfama daawwattoota keenya inshallah jechuun Facebook jala deemu karaa lakkoofsa keessan nu barreessaa lakkoofsaa fi waan gumaachitan birrii biyyatamii maqaa keessanii jiru gumaachaa yoo Facebook yeroo garii irra jirtanii jala gaseenne Facebook nama adda addaa maqaan wal fakkaataa karaan salphaan lakkoofsa keessan maqaa keessan birrii biyya gumaachitanii biyya jirtanii hanqa gumaachitan hanqas nu barreessaa inshallah tan akkasitti wal jala deemuu hin dandeenya garee linkii isinii maxxansinaa linkii tuyxanii gaseenu Telegram taatu WhatsApp taatu goonee ni jirti taani isini maxxansina hadisa Abdullah gartee hadisa Ibn Abbas marja kan irratti isin raatu murra Ibn Abbas maal jedha aboo waashan gartee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan aboo iftanim khamsa qabla khamsi waashan dura gartee itti fayyadami bu'aa irraa buufadhu sanirraa shababaka qabla haramika dargaggummaa fi qeyroo fi qarreetee tan osoo manguddummaan jaartee hin dulloomne irraa fayyadamii isin jaan gartee wasee gartee akkasuma gartee fayyaateetis osoo gartee hin dhukkubsanne dura aboo itti fayyadami isin jedha akkasuma gartee yaani gartee waqtii te osoo gartee biiziin taane dura
اتفايدمي أبو أكاس مغرتي قبين خي أصو مسكينون ما ستلوفن الراس دقن أوتي اتفايدمي سنجرا قويا سنفايدن لفا أبو أكاس مغرتي قويا غرتي دوتو لفا أصو الدنيا رجرتو فايدمي أصو دوتي ستلوفن رسول صلى الله عليه وسلم نجاب قبين كيسن الرا أصو غرتي مسكينون ما ستلوفن اتفايدما أصو دوتي ستلوفن اتفايدما أصو لكمني سنكمن اتفايدما تنوي سنجن نبلون كي وهم تسني متنسنا قد ديبني ترتيب غونا أسمان واني سنجرو باية تكانغ ماني جتن الدورة إني جتن والله سنت دقام قرتي كلتو منما نمد أبدا نم ولتي ومالي ولتي مچون كانين كابدو ولا مچون كانين كابدو ركچون كانين كابدو نمي أو في دريسا أو في إنجي هنجو أتو من نمات نيتس إكفلان قرتي أكاسو مقرتي وان كابدو راخان ربي سيكن نخاني المال ربي كنفي إسنا أجمع مچيسو بلوان كيا بفبريدا وان سنجي خانا مقا خيسن لكوفسا كيسن بيجر راجرتن مالك بيجي خبي كنتن أكاسي أكاونتي خانا فودا شير ولي غورا ريوتا كيسن بيجي جرتن شوف جالا متنسا غرينا مكيسن جرا جرو سنوم جالا متنسا ميديا وانا ما غودا متي أواسا كنا ما غودا إيسا ميديا سنتو غوري إسيني ميديا جاتشون موتوما جاتشوس إسيني سنيف إن شاء الله تعالى جبادنا akka garte kana ka islama qofa osoo ta'in namummaa oromoo teenya kiristaana pente ortodoksii protestanti hundi keessanu wal bira haa dhaabbannu rakkataa biraa haa dhaabbannu tana inshallah taala tanumaan isin dhaamadha baay'ee takkana galatooma rabbi isin raajaalatu sagantaa bareeddu goone inshallah taala waan isin nu gammachiiftanii fi rabbi keessan gammachiiftan du'aa'ii waliif goonu takkaan du'aa'ii waliif goona bilbila waliin keenye walii bilbila kan gartee yani gumaacha hundaas kan hin gumaachinis kan hin dandeenis du'aa'ii walii goona kan rabbi isin yaa kannu aboo balaa fi beelaan ربي سن مدين ربي سن ركن بيناماتي في بيان باكسات الدنيا رت سن ركن وجاجو تر سن ركن قبر كيست سن ركن دري معاشرة سن ركن أبو جنة قرتي ربي سبحانه وتعالى سن باكر واني دلين هندي بلبل ربي جنة بربادور كران تو كورة دي ما جرا إم أوسو ديم تو كران كنت تكو جنة سنجا تكو جهنمي كرا جنة سنجا سنفاته وبلوان ماتي تيسن ركن دو ربي رحمة أقولو كان جرو ربي قرتي فيا في إيمان هكنو كان لكم ستربي عافيو تنومان جان شاء الله تعالى ilmaan keetis warra ijaan argee hortee isaanii argee fuudhaa fi heeruma isaanii bu'aa isaanii argee sillachuu haadha manaa keetiin wajjin isin haa godhu inshallah isiniif haa guddisu inshallah taala tanumaan siin sirra dheereesse bishaan siif hin kadhine maaleesh yetti miti warri maatii keessan sanu maaleesh inshallah tuktukii isa jalaa rabbi isin haa baasu balaa biyya sanii gartee du'a tasaa jalaa isin haa baasu hiree teessan gartee tan gubbaarra jala jirtu gubbaarra isiniif haa baasu aboo isin milkeessee ilmaan keetii hojii gammachuu hiree addaa isin godhe giriinii isin kanne buluu baantasan isin kanne gartee isin haa gammachiisu gartee jidduma tanattu rabbii waa fiduu mal abbaa qabeenyaa tokko isin kanne warri gartee 215 akkana niyyate hambifatee qabeenya isaa abbaa tokko rabbiin bakka tanaa fiduu mala aboo rabbiin subhaanahu wa ta'ala tajaajila badhaasu inshallah ta'ala badhaadhinni rabbi biraa hin waa badhaasu jannatan waa badhaasu bilisummaan waa badhaasu baay'ee naa galatoomii jiruu bareedduu jiraadhu deebina yoo daqiiqaa takkaan sii kanna asirratti waan mataa keessa jiru daawwattoota keenya laalchisee inshallah ta'ala waan jettuun lubbuu tiyyaa fi anaa fi akka hordofuun ulfaadhaa fakkaadhaa rabbiin isin raajaalatu kana fattanis kana rifatanis barakadda rabbi fayyaa keessan isin haa kennu wanta jechuu barbaadu as biratti yoo isin waa'ee miidiyaas dubbadhee jira waa'ee rakkoo xiyyaas dubbadhee jira waa'ee dubbadhee jira kana keessatti haasaa haasofnu keessatti mooshin ta'ee yoonin isin balleessa jiraadha dhiifama guddaa maqaa rabbiitiin dhiifama isin gaafadha maqaa oromummaatti yoo balleesse moffolcha am nama beekaa miti nama waa beeku miti nama cinqiin itti jirtu nama hirriba rafne namni basaa lama sadi rafu kanaaf waree illee sammuu keessa waan nu jiruuf waa hedduu haasa'uu danda'a waan hin taane isiniin jechuu danda'a moffolcha yoo balleessee jiraadha kanaaf namni rabbi itti laaffise shingimunni homaa simmiitu nammiitu simmiitu wal bira haa dhaabannu yeroo kamuu ana qofaayyuu miti rakkataa kamii tanuu isiniin jedhaa ulfaadhaa abumaas isinillee namni biraa namni viidiyoo kana agartan hundi keessan sheer wal jalaa godhaa namni rabbi itti laaffise abbaa qabeenyaas haa ta'u koominiitiis haa ta'u biyyoota garaagaraa keessa namoonni jirtan namoonni bifa garaagaraatiin jirtan ni jirtan rabbii qalbii teessan imaanaan isin hajiisuu rabbii qalbii isin haa laaffisu naarifadha namni sagalee xiyyeetan yookaan ammootu viidiyoo kiyya kana arge kun naarifata jedheetu maa yaada marti isaayyuu rabbii qalbii teessan isin hajiisuu ulfaadhaa dhaamsan qabu kanumaa
ulfaadhaa rabbiin isinii raajaa isiniin jedha abbummaas. Amin amin obboleessa keenya obboleewwan kiyya kan hangammaan hordoftan sagantaa obboleessa keenya ka daa'ima shan argatee tokko shafaa taateef isa gartee amaanuse obboleessa keenya gartee isaa wajjin gartee haasawaa jirra rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa hatiisu ilmaan saatis gartee fayyaa fi imaana kanneef hunda gartee balaa fi beelarraa qabee gartee gammachuu ilmaan kana gaafa tokko rabbiin wal argisiisee kallattiin akka waliin haasofnu abdiin rabbiirraa qaba galatoomaa hangammaan hordoftan sheer gootanii komentii kannitanii gartee gumaacha keessanis gootanii isin jala deemna inshallah akkumaan isin jedhe dhumarratti maqaa keessan lakkoofsa keessan maallaqa biyya gumaachitanii biyya jirtan nu barreessa akkaawuntiis gartee isinii gartee maxxansina argattanii sheer walii godhaa walii dabarsaa tanumaan isin jaa nagaa fi rahmanni nabiyyi keenya Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi isaa fi gartee maatii isaa irratti jaalatamaa keenya fuullee nama abbaa Faaximaa abbaa Ibraahim irratti haa jiraatu isaan waliin warra kaafamu yoo ta'u feene rakkataa bira haa dhaabbannu harka qalleeyyii bira haa dhaabbannu isuma haajamaa hunda bira haa dhaabbannu rabbi kan haajaa nama baasu haajaa teessan hunda isiniif haa baasu galatoomaan isin jaa rabbi isin atiisu keessaa galgala gaarii ka isaa guyyaa gaarii ka isaa waaree gaarii isiniif haa ta'u galatoomii asirran argamuu keetiif shabakaanis gartee nurra rakkisus bareedumatti sagantaa teenya xumurree fayyaan xumurree fayyaa fi imaana irratti nu gartee duutin itti dhufin nu dhukkubsatin rifeensa mataa irraa kaasee qeensa miilaa fayyaadhaan waliin nu haa deebisu galatooma asmara isirraa gabaabsaa turtii gaarii wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duubaan wal dubbisna haadha manaatti salaamii daa'immanis salaamiin haa dhungadhu inshallah jara hundaa'u ayye inshallah ulfaadhaa barakadhaa rabbi isinirraa jaalatu isinillee. amiin nageet Dolarga rabbi mootii samii fardii gocha suukan isaa nama seenu gaddee wanna muula gaheetu birragaa qabdi hundaa miti abbaa laala seetu qabdee laalaan baraalanaa yoom nama keessa baddee asirraatitti waan tulfame kindeen ragaa waan mul'ate qabdee dhaga'uun ol tangariin atirgoonu ta'ee gargaarsa keetiin yuuti keenya ta'ee kun qofti nuuf gahaa yaa waasa kiyyaa maal koonsinidha wallahi qalbiidha gubadde naasa waan nu godhan argaa isaan fayyaataa kanafaa mujannee yaa nama dhagahaa qooda godaantummaatti nuuf agaluu dubbeen yoo keessootti ilaalan nama cabsa qalbee ilmaan nama keenya nutis yaa rabbi walii gala rakkoo kana jalaa ba'u feessayyuu jiraate namoota yaadda'u ergaan koo ammallee gama sanaan na'u kanneen biyya arabaa bira naafa ga'u dhaamsan qaba waanan gabaabse haasa'u akkaataan adda ta'us rakkoon tokko wanne biyyarraa yaane yaa rabbiin gargaarsa kee kadhanne.